raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oromoon waaqaan bulaa nagaa jaalataa yeroo hamtuus ta'e yeroo toltuu gaaddisa gosaas ta'e gaaddisa sabaa eebbaaf nagaan saaqqata. Nus sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata caamsaa 12 bara 2019 nagaa isan gaafachuun kan aanfannu dhibdee Oromoo fi Oromiyaan keessa jiran wallaallee miti. Akka fakkeenyaatti kibba Oromiyaa keessatti Oromoonni Gujii fi Booranaa, lixa Oromiyaa keessatti Oromoonni Maccaadhaa hoggayyuu raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamanii ajjeefamaa jiru, qabeenyi isaanii saamamaa jira, manni irratti gubataa jira, kan hidhamuu fi kan achi buuteen dhabamsiifamu. Hangasiif hanganaa dubbatuunu nama dhiba. Nusgaa gochaa ammeenyaa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaan yeroo ammaatti kibbaaf lixa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kanaan garaa gubataa. Nagaa waan jaallannuuf Oromoon nagaaf dursa waan kennuuf sagantaa keenya nagaan aanfannaa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo yooyaa kan nagaa san fuudhee ani xiiqii dhugaasaatii dursa osoo gara qaama kurfii keenya guyyaa har'aatti hin seenne gara kutaalee Oromiyaa garaa garaatti bilbiluun odeeffannoo Oromootarraa arganne keessaa sagalee muraasa seensaaf isin dhageessisuun gara qaama sagantaa keenyaatti tarkaanfannaa. Turtiin keessaa naga dhumaatti nu faana haa ta'uu itti dhiyaadha. Odeeffaan dhaabaantummaa sabaatiin dhufee miti duraanis dhaabaa diinni keenya nu fuudheesse waan ta'eef asummas ilaalcha diinummaa san uummata Oromootiif irruma caalaa qabatee taasifame amma ODP'dha. Oromoo akka waliin dirmanne kan godhe Harargeetti gurra kiyyaan dhaga'e yeroo tokko addi bilisummaa Oromoo yoo biyya kana qabate kiristaana biyya kana fudhatuu deemaa jedhaniin naannoo Gujii kana ammoo addi bilisummaa Oromoo yoo biyya qabate Islaamatu biyya isinirraa fudhatuu deemaa jedhee Oromoon amantaadhaan gargar qoodee wallaalchisee akka waliin dirmanne godhaa jira. Garuu addi bilisummaa Oromoo kan dhaabbate hiree ifi murteeffannaa uummata Oromootiif malee dhimma amantaa fi amantaa ilaalchisee kuni sagantaa isaatii miti, imaamata isaallee miti, kaayoo isaallee miti. Uummanni Oromoo Oromiyaa walabaa birmadummaa eegee kabachiisaa turti jechuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan gaggeeffamaa jiruu fi uummanni Oromootiif irruma caalatti kana hubatanii amantaan odoo wal hin qoonne, naannoodhaan odoo wal hin qoonne Impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaarame kana haga inni diigamutti walii tumsanii wal bira dhaabbatutu irraa eegama waan jedhu qaba. Uummanni Oromoo walirratti ilaaluun qabu tokko ta'ee gamtaatiin akkuma duraan falmataa ture sana waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiruun garbummaa hundee jabeeffatee yookiin bilisummaa sobaa kan birmadummaa fakkaatee daranuu garbummaa duraatti yookiin Itoophiyaanummaa Oromoof mirga laanne sanatti nu deebisuuf kurkuramaa jiru kan ofirraa faccisuu qabu. Akkuma beekamu yoo darbee jumlaadhaan ilmaan dhalama iddoo tokkotti gaggeeffamuun isaanii maa ture. Isa sana qabatee yeroo kana mootummaan Oromoota kanaaf beenyaa akka kaffalamu jedhee Oromoota kana deemee jaarsummaa waawwamaa jira. Godinni kun yookiin mul'atii Oromiyaa kun yeroo kana maandiqootii lakkuma jiru. Maandiqootiin guutuma Oromoonni kun gadara jiranii jaarsolii itti kadhachaa jiru. Magaalota naannoo kan jiran beenyaa diinaniif jaarsummaa isaaniif hin gargaaru jedhanii ari'anii iddoo kellayii yookaan waa jedhamu kanatti warreen ajjeefaman sun akkasuma jaarsummaa kana ari'aniiru. Egaan sagaleeleen wal duraa duuba isin dhageessifne kun kan Oromticha Maccaa magaalaa Naqamtee, kan Oromticha Gujii ona Oddoo Shaakkisoo akkasumas
kan Oromticha Maccaadhaa magaalaa Innaangoorraa kallattiin bilbilee odeeffanne keessaa sagalee seensaa fudhatamedha. Jalqaba irratti duguuggaa sanyiidhaa Oromoota Gujii irratti raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan raawwataa jiru ilaalchifnee kan Oromticha Gujii irraa odeeffannuun sagantaa keenya kan aanfannu ta'a. Oromtichi Gujii kunis duguugisa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kana maddiittis waraanni bilisummaa Oromoo boon loltoota Koloneel Abiy uummata Oromoo gidirsaa jiran kibba kana aleeluu fi tarkaanfii oboon fudhate seenutti turtiin keessa naga dhumaatti nufaanaa ta'uu jecha amma kallattumaan odeeffannoo guutuu Oromticha Gujiirraa arganne isin dhageessifna. Guyyoota 2-3 kana woboon zoonii kibbaa jiru kan godina Gujii ba'aa keessa socho'u naannoo magaalaa Shaakisoo akkasumas hana Gorodolaa keessatti loltoota koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Oromoota Gujii dararaa jira irratti tarkaanfii fudhateera jedhama. Dabalataan ammoo uummata Oromoo Gujii ajjeesuun buqqisuun dararuunis itti fufeeraa jedhama. Mee waan qabatamaatti gamas jiran karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof ibsi. Dhuguma ji'oota lamaan darban kana raayyaan ittisa biyyaa godina Gujii bahaa fi lixaa keessatti manneen uummataa gubuun qabeenya saamuun dubartii gudeeduun akkas itti fufee ture. Akkasuma namoota baay'ee asirraa funaananii guuranii leenjii jedhanii mana hidhaa tolleetti erganii namoonni baay'een gaama achi hidhaa jiranii. Ammas bifuma kanaan guyyoota lamaan kanaan duratti aanaa oddoo Shaakisoo ganda sabbaa gudubaa jedhamu keessatti raayyaa ittisa biyyaatii fi waraana adda bilisummaa Oromoo walitti bu'anii turanii. Egaa yeroo dararaan ammaatu kanatti callisanii taa'uunis waan ulfaatuuf woboon tarkaanfii tokko tokkotti raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhataati jira. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo yeroo achirraa deebi'u uummata dararuun, uummata saamuun mana uummataa guban amma fakkeenyaaf maqaatii ta'uu danda'a namoota isaa mana irra gubanii. Alii Duubeefaa jedhanii akkasuma Mustafaa Sadir jedhamaa ta'anis ganda Magaadoo keessa. Ji'a lamaan duratti ammoo akkasuma ganda Alloonaa keessatti nama Haji Alii Hussein jedhamu akkasuma ammas nama Abarraa jedhamu kun kuntaala 400 akkas duraa gubanii. Bifuma kanaan itti fufee saamichaa fi ajjechaan babal'ataatuma deemaa jira wanni kun dhaabbataan jiru. Garee tokko ijaarree asirraa haga Oromiyaatti illee Alamuu Simeefaa birallee deemnee iyyannee turre isaanis furmaata waaraa kaa'uu hin dandeenye wanni isaan jedhan afaaniin shanii itti keessaa baasaa yoos ajjechaa fi gubaan mana isinirraa dhaabbataa kan jedhan ture. Bifuma kanaan gaa uummanni Oromoo dararamaa jira kun dhugumaan Oromiyaa keessa jira jechuunis namatti ulfaata. Sirnoota darban keessatti illee gochaan akkanaa kun uummata Oromoo irratti hin raawwatamne jechuun hin danda'ama. Egaa amma dararaadhuma isaan uummata Oromoo irraan ga'aa jiran kana irraa qolatuudhaaf jechuudha oboon amma kan tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii immoo oboon fudhatame kanaan miidhaa akkamii qaqqabame waan quba qabdanisa kana tasumaan nu ibsa. Aanaa sabbaa boruu keessatti waraaniin tokko hin gubatee waraanni irra jiru akkuma jirutti hin barbadaa'ee hafee lubbuudhaan baqatee harkaa ba'ee gachirraa deebi'anii amma baay'inaan uummata miidhaa itti fufanii kan jiran sababii woboo isin qallabdanii woboon isin keessatti jiraatee nu ajjeesaa jedhan woboon yeroo isaan karaa deemanillee hin tuqu garuu yeroo isaan tarkaanfii tokko uummata Oromoo irratti fudhatanii gochaa gara jabinaa kana taa'ee daawwatu waan itti ulfaatuuf. Woboon akkuma beekamu gaachana sabaati ilmaan Oromooti innis dirqama miidhaa uummata Oromoo irraa gahuu fi gidiraa kana irraa qolatuun dirqama isaa waan ta'eef tarkaanfii tokko hin fudhataa yeroo inni fudhate immoo isaaniif duba deebi'anii hawaasuma kana reebanii hawaasuma kana saamanii qabeenya isaa irratti gubanii ji'a lama dura akkuma Koropheetti uummata Oromoo ajjeesaa turanii amma immoo hawaasni naannoo raayyaan ittisa biyyaa socho'u kana baay'ee eeggannoodhaan irraa baqatee deebisaa jira. Namoonni baay'een bakka woboon jirutti baqatanii dahoo baratanii isaan duubatti jiraataa haala kanaan jiru baay'ee haalli ammaan tana aanaa oddoo Shaakisootii fi aanaa sabbaa boruutii fi aanaa Gorodolaa keessatti akkasumas aanaa Gumii Eldalloo keessatti gaggeeffamaa jiru haala suukanneessaadha.
Tolega akka uummatni amma gara obootti baqataa jirudha kan itti kaafte dhugaadha. Baatiidhuma darbe kana keessa gara godina Gujii Ba'aa fi Lixaattis bilbilee odeeffadheera. Keessumaa godina Gujii Ba'aa keessa Oromoonni guyyaa tokkotti manni 14 jalaati gubate. Isaanis lubbuu isaanii qofaan ba'anii gara bosonaa seenanii bosona keessa jiraataa akka jiranidha kan isaan dubbatanii. Isaas immoo rakkoon akkasii deddeebi'ee akka mul'atu dhagaadhuma turre. Oromoonni yeroo sana manni isaanii jalaa gubate sun maatiin 12 akkasumatti akka ba'anitti bosonatti afammoo attam ta'an. Uummanni dawoo godhatanii garuma oboon jirutti dheessanii haga lubbuu ishee tursiisuudha. Lubbuun ammaan tana maatii kana hin jiraniyyuu sodaachisaadha. Maatii namni yoo nyaatu waan dhuguun qabaateen tarii rakkoon guddaan irra ga'uu danda'a. Maatii qabatanii tokko akkasumatti dheessanii jiranii gaawwaboon fasaasa malee qallaba maatii kana harkaan qabu. Kanaaf waan amma yeroo ammatti isaan keessa jiran waan kana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Garasitti dheessanii baqatanii oboon fuudhee fi achumatti garuma bosonaa isaan jiranitti haga danda'amutti irraa ittisaatuma jiraachisaa jiraatan tarii. Fuulduraaf maatii kana miidhaa akkamtu irra gahawanni jedhamu wanni amma adda namaa bahuus hin jiru. Namoonni baay'ee gidduufamaa jiran fakkeenyaaf amma Alii Duubee namni jedhamu fa'aa maatiin isaa bikka kana bu'ee isaa namni hin jiru iyyuu mana irraa gubanii ana iddoo shaakkisoo ganda magaaddoo iddoo jedhamutti baay'inaan namoonni naannoo kana qubatan kaasirraa baqatanii Harargeetti garanillee hin jiranii. Ammoo godina Gujii kana keessa namoonni xiqqoo akka harkaa qabeenya qabanii kan baqatanii amma Finfinnee keessa jiraataniitu jira baqatanii achitti dheessaniiti akkuma dandeettii qabaniin kan Shaashamannee jiraatutti jiranii jira. Kan ammoo buqqaatota Shaashamannee Somaalirraa buqqa'anii galanitti makamanii isaan keessa qubatanii achi keessa jiraatantu jira. Akkanumatti uummanni Oromoo bittinnaa'eetuma naannoo adda addaatti garagara faca'ee jira. Amma oduun isaaniitu maalirra akka jiran wanti beekamu hin jiru. Kan biraan ammoo marsaa 5ffaadhaaf Oromoonni godina Gujii Ba'aa Lixaa keessaatii fuudhamanii gara Xoolleetti akka geeffamaa jirantu dhaga'ama. Keessumaa godina Gujii Ba'aa keessaati Oromoonni torbeedhuma 1-2 dura fuudhamanii gama Xoolleetti geeffaman nama 600 akka ta'an dhaga'ee ture. Mee Oromoota amma fe'amaa jiran kana waan quba qabdu yoo qabaatte isa kanas nu kaasii dhumarratti ammoo dhaamsa dhaammatu barbaaddu yoo qabaatte dhaammadhuutii hin gabaabsina. Amma akka fakkeenyatti ganda qotee bulaa Magaaddorraa warri marsaa lammataa fuudhamee deeme Haji Alii Zeenii, Abdallaa Zeenii, Bayaan Zeenii namni jedhamu fuudhamanii Xoollee turanii amma isaan gara qe'eetti galanii jiranii. Achiin duuba immoo marsaa isaa sadaffaa irratti Furaabbaachoo Adinoo, Iskazim Alamoo Araarsaa akkasuma ammas Jamaal Qamar baay'ina isaanii kan maqaa isaanii addanaan bahinidha. Namoonni kunis torbuma kana keessa garasitti fe'amanii jiranii. Wanti dhaabbateen jiru haga ammaa ammoo wanni namatti ajaa'iba ta'u milishaan gandaa nama tokko yoo inni xiqquma qabeenya qabaateetti seenee ati miseensa obooti lubbuu keebiti jedhanii 5,000 haga 10,000 birrii irraa funaanataa jira. Kanumaafuu wanti ammaa kana aanaa kan keessatti hojjetamaa jiru keessumaafuu aanaa iddoo shaakkisoo ganda Qorichaa Magariisaa ganda Magaaddoo ganda Sawwaanaa keessa wanti raawwatamaa jiru waan gurraa fi dhaga'uutti namatti ulfaataadhaati. Namni Xoolleetti ergamuu sodaaf jecha birrii 10,000 irraa haga 15,000 5,000 gadi aanaan bifa kanaan lubbuu itti baraarutti jira. Gaammanni Oromoo qabeenya fi lubbuu fi bitee taa'u jira. Oromiuma kanarraa iyyuu taa'uun dadhabame. Milishaadha immoo kana kan godhaa jiru waan nama ajaa'ibsiisu. Kan amma rakkoon kun akka jabaatu taasise tokko Oromoonni kutaalee Oromiyaa kan biraa keessa jiran Oromoota Maccaa kan godina Wallaggaa Ba'aa Lixaa Qellem Wallaggaa fi Ba'aa Wallaggaa irratti akkasumas immoo Oromoota godina Gujii lamaaniif Booranaa irratti callisaniitu ilaalaa jiran dura Oromoo waliin dirmata. Kana maaltu dhalche akka Oromoon waliin naani maaltu godhe fuuldura Oromoon attamitti walii dirmatuu qaba jettame isa kanarratti yaada kee cuunfiiti dhaamsas dhaammadhu. Kana siyaasaa Odiippaatu godhama. Odiippaan wayyaanee irraa barate waan ta'eef uummata Oromoo gargar qoodee. Dhaabni kun dhaaba aantummaa sabaatiin dhufee miti duraanis dhaaba diinni keenya nuuf bu'uureesse waan ta'eef akkasumas ilaalcha diinummaa kan uummata Oromootiif irruma caalaa qabatee as ba'e amma Odiippiidha. Oromoo akka waliin dirmanne kan godhe Harargeetti Gurratiyyaan dhaga'e yeroo tokko addi bilisummaa Oromoo yoo biyya kana qabate kiristaana biyya kana fudhatuu deemaa jedhaaniin naannoo Gujii kana ammoo waan jedhuuniin addi bilisummaa Oromoo yoo biyya qabate islaamatu biyya isinirraa fudhatuu deemaa jedhee Oromumaan amantaadhaan gargar qoodee wallaalchisee akka waliin dirmanne godhaa jira. Garuu adda bilisummaa Oromoo kan dhaabbate hiree fi murteeffannaa uummata Oromootiif malee dhimma amantaa fi amantaa ilaalchise kuni sagantaa isaatii miti imaammata isaallee miti kaayoo isaallee miti
ummanni Oromoo Oromiyaa walabaa birmadummaa ishee akka kabachiisaa turte jechuudha qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan gaggeeffamaa jiruu fi ummanni Oromootis irruma caalatti kana hubatanii amantaan odoo wal hin qoonne naannoodhaan odoo wal hin qoonne impaayira Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaarame kana haga inni diigamutti walii tumsanii wal bira dhaabbatutti irraa eegama waan jedhu qaba. Gaalumatti Oromtichi godina Gujii ba'aadhaa onaa oddoo shaakkisoo raayila kennu qooddee horii bulii. Ayyee isinis galatoomaa jiraadha. Kan amma dhageessan kun Oromticha Gujiiti. Oromtichi Gujii kun duguuggaa sanyii raayyaa ittisa impaayira Itoophiyaan uummata Oromoo Gujii irratti raawwataa jiruu fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n uummata Oromoodhaa golguuf fudhataa jiru. Dabalataanis dhaamsa Oromtichi Gujii Oromoo guutuuf dhaames kan isin biraan geenyedha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan isin dhageessifnu odeeffannoo Oromticha magaalaa Naqamtee irraa argannedha. Innis kaleessa malee dheengadda magaalaa Naqamtee keessatti abbaan torbee basaasa mootummaa kunuunfataa impaayira Itoophiyaa tokko aleeluu fi ajjeesuu akkasumas uummanni Oromoodhaa gara fuulduraatti attamitti waliin tarkaanfatuu qabaa fi kaayyoon yookaan galmi qabsoo Oromoodhaa eessa? Oromoon kaayyoo jalamoo nama dhuunfaa yookaan garee jala deemuu qabaa ka jedhu irratti yaadannuuf qoode isin biraan geenyaa ammas turtiin keessan nufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Oromiyaan addatti immoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaan kibbaa haala hamaatiin ani isheen yeroo kana bulaa jirtu komaandi poostiitiin kan biyyi kun geggeeffamaa jiru. Erga komaandi poostiin geggeeffamee mirgoonni namoomaa fi dimokiraasii hundi mulqameetu kan uummanni hacuuccaan yookiin immoo sirna garboonfataa waggoota dheeraaf biyya kana bulchaa ture ammallee daran uummata lixaarra fi baay'ee kan itti roorrisaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hiikkatee akka inni mooraatti seenuu fi mootummaan gama sossobbii gama jaarsummaa sobaatiin kallattii isaa danda'amu hunda yaalee sana hunda ijibbaatuun amma immoo waraana kanaan ni cabsina jedhee erga murteeffatee amma bobbuleeraa jechuudha. Baatii 2-3 lakkoofsiseera. Jaarsummaan sobaan sun erga hafee amma immoo waraana kana humnaan cabsina jedhaniiti kan isaan socho'aa turanii. Haa ta'u malee waraana kana humnaan cabsuu erga dadhabaniiti uummata waraana kana da'oo ta'ee fi nyaachisuu gaaddisuu ta'e kan obaasu kana isaan daraa jiranii mana hidhaatti dabarsuun isa kaan tolleetti kolleejjii poolisoota Adaamaatti godinaalee garaagaraa akkasumallee jiran hundatti uummata ukkaamsanii haala kanaan dararaa jiru. Egaa ani akka waliigalaatti uummanni Oromoo isa kana walirratti ilaaluun qabu. Tokko ta'ee gamtaatiin akkuma duraan falmataa ture sana waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiruun garbummaa hundee jabeeffatee yookiin bilisummaa sobaa kan birmadummaa fakkaatee daranuu garbummaa duraatti yookiin Itoophiyaanummaa Oromoof mirga laanne sanatti nu deebisuuf kurkuramaa jiru kan ofirraa faccisuu qaban jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan waan godhannee beeku nuti garuu akka uummataatti tokko taanee waraana kana cinaa dhaabbachuu qabna. Waraana kana jabeeffachuu qabna. Waraana kana yoo jabeeffanne malee mootummaa qofa miti uummata Oromootti kan diina ta'ee jiru kallattii arfanuun abiin kan jedhamu paartiin Amaaraa haala adda ta'een hidhateeti uummata kanatti garbummaa waggaa 150 aangoo harka isaatii baate sana giita bittummaa naafteenyaa deessifachuuf jedheeti kan inni kurkuraa jiru. Kanaaf immoo uummanni hidhannoo isaa jabeeffate waraana kan cina dhaabbatee gara fuulduraatti falmachuu qaban jedhan akka kootti. Tole egaa Oromtichi Maccaa kan magaalaa Naqamteedhaa horii buli. Kan biraan kan hin kaasuu barbaadu barsiisaa Akililuu Ordofaa fi Oromoonni isaan waliin xoolleetti gidirfamaa turan erga Adaamaattis yeroo muraasaaf hidhamanii booda torbee tokko dura gara magaalaa Naqamteetti fidamuudhaan qajeelcha poolisii kan magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii akka turan achuma waajjira poolisii isaanitti bilbilee odeeffannoo argannee Oromoo dhageessifnee turre sagantaa keenya darbe keessatti haa ta'uuti mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii. Mirga wabiidhaan ba'uu eeguufillee qajeelchi poolisiidha kan magaalaa Naqamtee humnaan mana hidhaa keessatti deebisee akka oggure dhageenye waan quba qabdan qabdu laataa isa kana. Barsiisaa Akililuu Hordofaa magaalaa Dambidolloo irraa erga qabamanii irraa waatii hedduu lakkoofsisaa jiru. Mooraa waraana Xoolleetti yeroo dheeraaf dararamaa turanii achi keessatti namoota haardikoor jedhamanii hambifaman keessaa nama tokko turanii.
Isaanuma waliin dargaggoo Dagaagaa kan jedhaman namoonni gara 5 ta'an Xolleetti Haardikoor erga jedhamanii gara Adaamaatti ol deebifamuun achi booda immoo gara qajeelcha poolisii godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee mooraa kora bittinneessaatti hidhamanii akka isaan jiran quba qabna. Haa ta'u malee isaan akka isaan gadhiifaman himanni sobaa irratti baname illee akka cufamu odeeffannoo qabna turre. Sana ta'e jedhaniitti yaadanii maqaan isaan barsiisaa Akililoo fi Jaallataa Maneedhaa kaayaa jiranii mana murtiitti deebanii manni murtiillee akka isaan erga wabiin isaaniif eegamee garuu qajeelchi poolisii akka isaan hin gadhiisin jiran odeeffannoo guutuu qabna jechuudha. Tole egaa ulfaadhu dhumarratti magaalaa Naqqamtee keessatti guyyaa kaleessaa abbaan torbee tarkaanfii fudhatuudha dhageenya nama tokko irratti gabaabsima nama sana maqaa isaa nuu kaasiitii dhumarratti immoo dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte dhaammadhu gama koon asuma irratti nobbaasa. Nama Mitikkuu jedhamu naannoo mana barumsaa Biiftuu Naqqamtee kan ta'e manni isaa aleellaan akka irratti fudhate namni kunillee amma duusaadha kan hin dhaga'e gareen kana godhes garee abbaa torbee jedhee waamu. Namichi kun immoo yeroo garaagaraatti namoota baay'ee naannoo sanatti ibsuu, ariisuu, dararuu fi ajjeesuu irratti qooda nama qabudha. Kana uummanni naannoo sana sirnaan beekaa. Odeeffannoon kun odeeffannoo sirriidha jechuudha. Dhumarratti dhaamsaanii qabu qeerroo bilisummaa Oromoo fi walumaagala uummanni Oromoo haala yeroo ammaa kana qalbii guutuun hordofee jala bu'ee waan biyyi kun keessa jirtu waan Oromoon keessa jiru. Bittoonni naafteenyaa godhaa jiran jala bu'ee hordofee uummanni kun tarkaanfii madaalawaa gama isaatiin fudhachuu qaba. Ofiisaaf qophaa'uu qaba. Of ijaaruu qaba. Oromoon bakka jirutti wal hidhachiisuu qaba. Gurmaa'uu qaba. Yeroo garaagaraatti siyaasa Oromoo wanti gara duubaatti harkisu yoo jiraate al takka sabboonummaa irraa kan ka'e yerootti miiraan sochoonee waa goonu jira. Yerootti miiraan deeggaramnee nama deeggarullee wallaallu jira. Yerootti miiraan deeggaramnee nama dhuunfaa jala kaa'annullee ni jira. Kanarra immoo Oromoon garees haa ta'u namoota garaagaraa hordofuu dhiisuutiin kaayyoo fakkeek qabsoosaa jala hiriiruu qaba. Oromoon malee miiraan deeggaramee waan tokko murteessuu hin qabu. Miiraan deeggaree waan tokkotti galuu hin qabu jedha. Maaf jennaan wanti miiraan deeman kun bakka ta'e geessee osoo galma siif yaadame sana hin qaqqabiin qabsoon akka galma geessetti wayii fudhattee dhaabatta jechuudha. Namni dhuunfaa tokko waan barbaadu yoo argate ani gaheera qabsoon jechuu danda'a. Garuu akka waliigalaatti qabsoon uummata Oromoo akeeka qaba, kaayyoo qaba, galma qaba. Kaayyoof akeekaaf galma kana jala yaa'uu qaba. Uummanni Oromoo malee miiraan deeggarame garee wayii jala siibuu hin qabu, nama dhuunfaan illee oofamuu hin qabu jedha. Tole egaa ulfaadhu uummatni Oromoo nama dhuunfaa yookaan garee yookaan miiraan hoogganamutu hin ta'in akeeka yookaan kaayyoo fi galma qabsichaadhaa san ilaalee qabsaa'uu qabaa jette. Akeekni kaayyoon yookaan galmi qabsa Oromoodhaa inni dhugaan kan Oromoon ganna 150 itti jiruuf aarsaa itti kafalaa jiru silaa maal argamsiisuuf meeshee kanas gabaabsiidhuma nu ibsiitii hin xumurra. Qabsoon uummata Oromoo ganamaa qabee hanga ammaatti kan jaallan qaqqaalee hedduun itti wareegaman mirga abbaa biyyummaa fi mirga hiree ofiin murteeffannaan jechuudha. Mirga hiree ofiin murteeffachuu jechuun waan salphaa miti. Oromoon gaafa abbaa biyyaa ta'e yookiin eessarratti yeroo aangoo argate waan barbaade ofiin of murteessa jechuudha. Mirgoota murni namaa laatu yookiin gareen tokko yookiin namni dhuunfaa namaaf laatu osoo hin taane wanti sii beeka jedhee halagaan yookiin ormi tokko dhufee kan isaaf mirga isaa qonxoree kennu osoo hin taane mirga guutuu mirga abbaa biyyummaa walabummaa birmadummaa biyya isaa erga dhugoomsee booda biyya isaa irratti immoo abbaa biyyaa ta'ee mirga isaa hiree isaa ofiin gochuu gaafa danda'e Oromoon bilisoome. Egaan dhaamsiif yaadni waliigalaa Oromticha Maccaa kan magaalaa Naqamtee irraa arganne kana fakkaata. Ammas dudumaan achuma lixa Oromiyaa magaalaa Innaangoo irraa duguuggaa sanyiidhaa tibba darbe keessa Oromoota Maccaa 12 irratti raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaan raawwatee fi torbee kana ammoo kaabinoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa takkaa'uu ODP'dha. Maatii ilmaan jalatti ajjeefamanii fi gatii dhiigaa laanna jechuun kan Oromoota sossobaa jiran ta'ullee Oromoonni nuti dhiiga ilmaan keenyaa hin nyaannu qabsoon itti fufa jechuudhaan kaabinoota OPDO'dhaa ofirraa ari'uu ilaalchisee kan Oromtichi magaalaa Innaangoodhaa nuuf qoodee isin dhageessifnaa. Oromtichi magaalaa Innaangoos haala waliigalaa akka ittaanu kanatti nuuf ibsuun dubbisaa aanfata.
akkuma beekamu yeroo darbee jumlaadhaan ilmaan 12 iddoo tokkotti gaggeeffamuun isaanii maa ture. Isa sana wal qabatee yeroo kana mootummaan Oromoota kanaaf beenyaa akka kaffalamu jedhee Oromoota kana deemee jaarsummaa waawaamaa jira. Godinni kun yookiin mallitii Oromiyaa kun yeroo kana waanti poostii lakkuma jiru. Waanti poostiin guutuma Oromoonni kun gadara jiranii jaarsolii itti kadhachaa jiru. Magaalota naannoo kan jiran beenyaa keessaniif jaarsummaa keessaniif hin barbaannu jedhanii ari'anii iddoo kellawii yookaan waa jedhamu kanatti warreen ajjeefaman akkasuma jaarsummaa kana ari'aniiru. Mee Olumaa Galaa guyyaa sana nama meeqa kan ajjeefame? Olumaa Galaa ijoolleen magaalaa naannoo ajjeefamanii namoota sadiidha. Tokko Nuuree Biraanuu kan jedhamu sibiilii yookaan konkolaataa abbaa qabeenyaa tokkodha. Seenaa Fiqaaduu kan jedhamu immoo mucaa kutaa shanbaratti gargaara konkolaataa sanadha. Akkasuma Marga Siifaa kan jedhamu innis abbaa qabeenyaa sana biifaa kan jirudha. Namoonni maqaa isaanii baay'inaan adda baafachuu hin dandeenye warroonni nama sagalii kan du'anii iddoo mawwaa jedhamu sanatti namoota ashawaa yookaan cirracha baasuudhaan konkolaataa sanatti fe'aa jiranidha. Akkasuma borontaa isaa immoo jaalatti yookaan iddoo kaambii seenaa kan jedhamutti waaqennaa baay'ee kan jedhamu hojjetaa baankii daldala Itoophiyaa kan jedhee kooraaf qalbii gadhiisee kennee iddoo sanattis akkasuma ajjeefameera. Waaqennaa magaaluma keessaa fuudhanii dhaqaniitu ajjeesanii itti yaadamee waan godhameedha akka jedhamutu jira. Meeshaa kanarratti waan quba qabdu nuu ibsi. Waaqennaa midhaan jedhamu kun jiraataa naannoo Jaarsoo Daalatti kan jedhamudha. Yeroo baay'ee magaalaan naangoo sinna dhufaa akkasuma magaalaa Daalatti kan jedhamtu sinna dhufaa iddoo kaambii chaayinaa sana achi ol dhufaa osoo jiru gara magaalaa Daalattiitti mucaa kana karaa marraa qabanii iddoon suni bosonadha. Achitti namni tokko osoo hin arginu kan jaalaan qalanii irraa deeman. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata caamsaa 12 bara 2010 sagaliitiif kurfii nuti harkaa qabnu kan agammaatti isin dhageessisaa turre kana fakkaata. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaataa jirtaniif horaa bulaa isiniin jecha haga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti wallee warraaqsaa itti aanu kana isin afeeruun kan nagaa isinitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaa fi gulaalaa suur sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aabuu Baatii uumaan nama borii nu tolchinna. Meekaayeetan tuttuqan agaratiin abulluqan aadaa kan goota koofarsan ati sakamtuna jeersan agaanni bosona jira. Kabaja wajagira loltu muddiin sinaara kubee kubbisaa jiran bineensa maataa keessa ajaaluluu qaabuun deessan ati jamuu qabu atee gurgubaa bukkifatee itti damuu kasoorate. Du'aaf garaa kutatee lunni manattaa galu deemee odoo lolu garaa sabbula molee booda duun isaan oolu. Garaachi duruu jirtiin mi'a garaan makamtee egaa nanarra eegatee booniif garaan nuchitee baakuu gadi qabatee basaasaan nuun taphate. Sobee unu fakkaatee dabarsee goota laateen emanatti martisiisee nyaachisee obaasisee daandiin beekna barsiisee Oromoo gorraasisee. Lammii koor eegsisee tasfaa'uun jamadaan ajajjabee jabarbadan aseenaa qabdi duuti keenan deebisa gumaakee. Leenca barii boolatu jeneraal waaqoo guutuu seenaan gootaan dhokatu goota elemoo giltuu goota elemoo giltuu. Goota malee bumbuloo maaluutu loola malee bilisummaan hin dhufu. Goota malee bumbuloo maaluutu laafee malee laftofii tolan dhufu. Laafee malee. Wallooteen yuungituu seenaa gootitti argituu deemee hidhaboo abootiin jeneraal taatee birruu shuggutiin keekamtaate. Qeerransa laga jiraatti kananiif shurshura korommiinani qabu galaafatan duraan atan Oromoofiin jettiin dhiina waliin sooratti dhiiga obboleessa ishee nyaabaa waliin unatti. Hunduu garaaf tirtiruu kan kuma abaasin jiru takka jiruun sitti maan adalaa waliin gunguma. Garaaf gaara sodaatee tunduu kaabinee taatee an Oromoofiin jetti gantuun garaa guuttatte. Dabbalee gara irraqan ajijjiirrattee tamakaa atan Oromoofiin jedhan uummata walii illaa kan dubbateen qabni isaan ataariina dudubbisa.
Igni ijoollee Oromoo lola'ee laga ciisaa takkan kaasama kaasan akan lammeessaa waaqasa ta'o obboleessa shurshura asaree nyaate na dura. Abbaa mana taliilee qeerransicha waddoolee kan taliilee galataa marrimmaan na gubatan atirkii gubbaarran jiran anagaa jirtu yaa bira. Warqii yaada biqilaa qawween kananii birruu fuudhatanii moo jiran agooticha qofaas miti gootitti hidhimni jirti. Leenca jukii baareentuu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu seenaa keemeen bituu. Zamane